biyya lafaa kanarra wanta dhala namaa wal fakkeessu lafaa kanarratti wanta nama sadiimaas isa gurraachas isa dheeraas isa gabaabaas wal fakkeessuu danda'u tokkoof tokko yoo jiraate dhalli namaa kamiyyuu jijjiiramuu barbaada. Garuu dhalli namaa inni tokko hojjetee jijjiiramuu barbaada, inni tokko ati jijjiiramuu barbaada, inni tokko namarratti hirkatee jijjiiramuu barbaada. Maarree anis kana callisee yookaan jimmedee hin kaasne. Anis kana kan hin jedhee bara bilbilloo fi akka nama tokko bukeetii qabu, bara bilbilloo fi akka madda galiitti nama gargaaruu danda'utti, bara bilbilloo fi hoogganaa namaatiitti, bara bilbilloo fi ajajamaa namaaf ta'etti isinoo bilbila keessanii maal hojjechaa jirtudha. Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo biraadhaa walitti deebinee jirra. Viidiyoo haraadhaan kan nuti waliin ilaallu appilikeeshinii babbareedaa torba jireenya keessan guyyaa guyyaa isiniif salphisuu danda'u fi hojiiwwan keessan irratti illee isin gargaaruu danda'an waliin ilaalla. Amaruma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatan fuula kanarratti wantoota teekinooloojiidhaan wal qabatan wantoota jireenya keessan keessatti ekspiriiyaansii ni ta'anii fi waa barachuu danda'amu jedhamu waliin ilaalla. Sababa ta'eef fuula kan ammuma sabiskiraayib sheer gochuun dagatina. Akkasumas viidiyoowwan akkasii deddeebiidhaan yoos akkasiniif hojjetamu barbaadan laayik gochuun dagatina. Appilikeeshinii babbareedaa torba jireenya keessan isiniif salphisuu danda'a gaafa jedhamu just ofii qoraa jalqabee kan hin fayyadamuu fi kanan hiriyoota koo biratti arguu kanan qoradhee illee barbaadee isiniif dhiyeessedha. So isaan keessaa kan jaallattanii fi kan isinitti tole illee koomentii irratti naa barreessuun dagatina. Inni torbaffaan Snapseed jedhama. Snapseed akkuma beekamu baanillee akka dhuunfaa gootti kan inni itti fayyadamu footoowwan babbareedaa ediitii gochuu, even footoo kwaalitii dhabeellee ediitii gochuu fi footoowwan dur ijoollummaa keessanitti kaatan bilbila keessaniin kaastanii Snapseedidhaan gaafa ediitii gootan Snapseed footicha waan ammoo bilbila keessaniin kaatan fakkeessuudhaan isiniif bareechuu danda'a. So Snapseed footoowwan babbareedaa ediitii gochuuf isin gargaara. Inni ja'affaan Microsoft To Do jedhama. So kana baay'een keessan beektu jedhee yaada. Microsoft To Do namoota To Do listii fayyadamtan listii guyyaa kan hojjetan namni baay'een ganama kee waan guyyaa guutuu hojjetu karoorfatee qopheeffatee ba'a. So sun immoo namni baay'een barreeffamaan kan inni fayyadamu. Amma garuu bilbila keessan akka inni illee alaarmii irra gootanii akka inni si yaadachiisuu danda'u Microsoft To Do fayyadamuu dandeessu. Maarree namoota To Do listii fayyadamtaniif kun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas isin gargaaruu danda'a. Fayyadamaatii ilaala. Torban tokko gidduutti jijjiirama ofirratti illee arguu dandeessu. So yoo raanfattan illee si yaadachiisa. Torbanitti walitti qabee saamarii isaa isinii dhiyeessa. Gaafa ji'a akkasitti saamarii kan ji'a isinii dhiyeessa. Just bakka akka nama tokkoof biraa qabuttidha kan inni nama gargaaru. Inni shanaffaan Google Keep jedhama. Google Keep baay'een keessan beektu jedhee yaadu. Anas dabalatee hedduun keenya smartphone adda addaa amma nootpaadii ofiisaadhaa qaba. Nootfiilii ajaa'ibaa qaba. Even footoolee bu'u gochuudhaa fi barreeffamoota adda addaa irratti barreeffachuudhaan akka yaadannoo keessanitti qabachuu dandeessu. Footoo, sagalee, just bakka wantoota hedduu ofirratti qabachuu danda'a. Inni afuraffaan Alarmyidha. Just bakka hanqina hunda keenya deriyoon dubbadde yookaan sodaachisne namni hunduu halkan alarmii see godhatee bula garuu ka'uu hin danda'u. Maaliif alarmii takka masnus goonee cufuu dandeenya. Appilikeeshiniin kun garuu kaasanii yookaan maatis paazilii wayii guutuu qabdu, maatis wayii solve gochuu qabdu. Just bakka waan hirribaa isinirraa balleessu eksersaayisii tokko hojjechuu qabdu. Alarmii kana isinus gochuudhaa fi dirqama hirribaa ka'uu qabu. So namoonni baay'een keenya ka'uu barbaanna just bakka hirribaa keessaa ka'uu dadhabneedha kan nuni yeroo keenya dabarsinu. So sanarratti kun baay'ee helpful. Inni lamaffaan Canva just kana tunuun dubbachuu dhiisee rakkoon ga'u Canva hundi keenya yuuni beekna. Anas dabalatee namoonni hedduun kan isaan fayyadamanii giraafiksii adda addaa hojjechuudhaaf, poosterii adda addaa hojjechuudhaaf, tamniilii adda addaa hojjechuudhaaf, stoorii adda addaa illee Instagram stoorii adda addaa waan hedduu hojjechuudhaaf Canva diizaayinii adda addaa ittiin hojjechuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. So kana namni hedduun keessan beektu jedheen yaada. Inni tokkoffaa fi inni ani viidiyoo qofaatti illee irratti hojjechuu barbaadu just hamma hunduutu bare jedhee kan hin barbaadu Notion jedhama. So Notion baay'een keessan beekuu dhiisuu dandeessu. Websaayitiin jira, appilikeeshiniidhaanis jira. Notion baay'ee baatilii irratti namni jijjiirame dhugaa dubbachuu fi Notion namni qabu tokko akka personal manager, personal advisor qabu tokkottidha kan inni jiraatu. Notion anaa fi baay'ee tokkoffaadha jechuun just bakka akka personal manager tokkoof biraa qabu jechuun nama gorsa akka dadhabina keessanii criticize isin godha. To do list irratti baafachuu dandeessu. Ofii kan biraa achi kaa'u jechuudha. Namni tokko hojjechuu barbaada motivationiidhaan ka'a. Wanta tokko immoo effektii ta'een namni tokko xiqqoo ishee laattaa danda'a. Notion garuu yeroo kana illee deebisee sin honnachiisa. So Notion is the best for me. Ana qofaatu hin taane just bakka Notion appilikeeshinoota hoggaa lamaan kana asitti baay'ee fudhatama argatanii fi namni hedduun itti hojjetee itti jijjiiramaa jirudha. Maarree appilikeeshinoota armaan olii keessaa kamirratti akka viidiyoo diteelii isiniif hojjedhu yoo barbaadan koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas namoonni peejii kanaaf haaraa taatan peejii kanarratti wantoota akkasii live experience namaa ta'an waa barachuu dandeessanii fi isin gargaaruu danda'a jedhu sababan barbaadee walitti qabee dhiyeessu subscribe share gochuun dagatina. Akkasumas koomentii irratti illee appilikeeshinoota armaan olii keessaa kam akka jaallattanii fi waa'ee kamii akka baruu barbaadan viidiyoo diteelii kamirratti akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan koomentii irratti naa barreessaa. Subscribe share gochuun dagatina. Galatooma.